harkifuunii kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastootoo taatan hundi keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya ambaa keessa jirtanis nageenyi araarri waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha nagaa jirtu nagaa fuutan jira galata waaqayyo addaan babbannee dhiifama akkasumas nagaa jirtumte nagaa kootii galata waaqayyo isiniif jira kasisinin jira akkasumas bifama warri viidiyoo kee laayikii sheerii koomentii gochaa jirtan hundumti keessanuu galatooma waaqayyo sana eebbisuu isiniin jechuu jaaladha akkasumas viidiyoon hin gadda hojjedhe irratti miidiyaa godhanyaatiyaa akkana isiniin jedhee ture miti isa sanii yeroo duraa jechuudha yeroo isheen lafa nan bitaa gaafa isheen naan jettu binaamina lakkii lafa kana hin bitini maqaa dhiiratiin hin bitini gaafa maqaa dhiiratiin bittee ijoolleen dhiiraa har'a si fakkaatu malee boru garagaraniitu waan isaanii hin beekamu sababa saniifiyyuu maqaa dhiiratiin hin bitin lakkii jechaan ture jechuudha dhugaa waaqa naaf dhaga'uu didde jechuudha naaf dhaga'uu didde maallaan jettee inni nama waaqetti naan jettee turte jechuudha nama waaqetti na harka birrii kana fudhatu naan jechaa turte jechuudha dhugaa waan ajaa'ibaa garuu gisee ammaa dhugaa waaqa jechuudha namni waaqaan jiru waaqayyo tokkicha eenyuyyumaa hin taane nama kamiyyumaa hin taane dhugaa namni haqa namaa hin barbaanne jiru inkwaan hiriyyaa dhirsa namaa ta'uu dhufu dhiisatu si'uma jennee nama karaa irratti ol baranne dhiisatu obboleechi ilma haadha tokko garaa haadha tokko keessaa wajjin baaneyyuu gisee ammaa nama gana jechuudha hiriyyaa namaa galtuudha garuu ishiin nama waaqatti naan jettee biyaansi birrii waggaa tokko caalaa irratti ergaa turte lafallee birrii ishiitiin bittee manallee yeroo irratti ijaartu birrii ishiitiin ijaaraa turte qorqoorroo mismaarii muka awaalikii suuraa galchuu kana baamuluu birrii ishiitiin gochaa turte jechuudha kazaan mucaan dammoo agalgaayidha jechuudha bootaan immoo baay'ee guddaadha dhugaa waaqe baay'ee tadassatte jechuudha yeroo bootaa kana fixattu hawwii bara dheerati durallee as beeruutii kan waggaa 3 hojjettee dhuftes ammallee immoo beeruutumatti deebitee waggaa 7ffaa isheeti jechuudha beeruutii keessatti kasaan gibbii ishii kana keessatti proogiraamii godhaniit tsalootii godhu jechuudha gibbii ishii kana keessatti dhiiraa ka attaallalamee jira jechuudha dubartii biraatiin tuni garuu asitti dhugaa waaqayyo amicoo kana turree jirre eegga ol baranii jechuudha baay'ee dhukkubsatti luka ishii lutti ishii baay'ee dhukkuba jechuudha imimmaan ishii akkanatti xuruurat hojii ishii hojjetti jechuudha madaaman ishii baay'ee amalanyaadha isa san danda'a odoo makiinaa qabanuyyuu hiqaa jechuudha yeroo tokko waliin baanee finna hiqaa garuu harka caalaa gisee 10 gisee 8 gisee 9 buutee ol deebiti jechuudha lafa osoo makiinaa qabanuu luka ishiitiin deemte hiqaa fiddi osoo makiinaa qabanuu luka ishiitiin deemte bishaan waraabdi bishaan aadaa ji'annu abbaan ittirii tokko sassan akkanatti karaatti tokko karaatti qabatee deema gisee tokko dammoo kan akkanaa kana jechuudha harka tokkotti ijaa harka tokkotti ijaa 12 akkanatti baattee deemti naa dhiifama jara kiyyattu na yaame sababa sanitti haala kanaan jirti amma garuu hin bu'aa jirti baay'istee tokko bu'aa jirti jechuudha kana ta'e dhugaa waaqe maaliif nu biyya hambaa keessatti akkanatti sa'aatii 24 dadhabnee maallaqa kana finne yoo isaan dhufaniitu waan xiqqishuudhaan nurraa fudhatanii deeman haga namatti dhaga'amu jechuudha haga namatti dhaga'amu nu qofa bichaatu beeka kana fakkaataa isiniin jechuu jaaladha
kana fakkaataa siniin jedha mana kiyya wajjin dhabamu sababa sanitti akkasii siniin jedha wanta akkanaatti ragee hiriyaatiyyaa sababa saniifiyyuu namni taatanii maallaqa keessanii hin ergina dhugaa nama kamii maaltaa nama kama maaltaa nama waaqallee yoo ta'e eenyuyyuu kan waaqa beeku hin jiru maallaqa keessan hin ergina warra dhiirati irratti dhugaa waaqa abbaa manaa keessanumaa hin taane cinaa tokko ergaa fi cinaa tokko immoo hin himina aga maallaqa fudhattan ittuu buleewwan keenya haarawaa reef biyyarraa dhufaa jirtan dhugaa ijoolleen dhiirri amma birrii malee naman jaalatu dhugaa sababa saniifiyyuu gaafa biyya arabaa dhuftan ana barbirrii haganaatiin naa kaffalama ji'aan barbirriin kiyya birrii Itoophiyaa yoo ga'e damoosni kiyya hagana taa'ettanii nimina abbaa manaa keessanitti maatii keessanittuu maa hin taane isini dhugaa kan dadhabee toofidu isini dhugaa kan humni keessanii dafqi keessan akkanatti xuruurra'ee toofidu jechuudha akkatti hojjennee fidu anaafsi malee humtuun beeku silazaa birriin keenya hagana kan hojjennee finnu hagana jettanii abbaa manaa keessan maatii keessan obboleessa keessan obboleettii keessanitti yoo kuma 30 nyaattan kuma 25 bichaa nyaanna jedhanii birrii kuma 5 sana harkatti qabadhaa boru bu'aa wayittiin buufattu namni ammaa nama gana namni ammaa nama nyaata dhugaa jiraa nama nyaachuuf deema maaliif akka ta'e garuu hin beekani siniin jechuu jaaladha viidiyoo kana laayikii sheerii koomentii gochuun dagatina haga viidiyoo biraa kan walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja nagaarra naa turaa isiniin jedha laayikii koomentii sheerii godhaa viidiyoo kana nagaan naa tura turtii keessan turtii gaarii turtii jaalalaa turtii gammachuu isiniif haa ta'u isiniin jedha